Hordoftoota ko warreen isin mufachiisee akka gadditan nafaan isin godhee baay'ee keessan immoo madaa keessan isinitti kaaseef dhiifama guddaan isiniin jedha. Ijoolleen waa'ee maatii keessanii yaadattanii duubatti deebitanii tasa yaadattan dhiifaman isiniin jedha. Yaadattu jedhee miti waan akkasii yaadee miti. Ijoolleen koomantii naa barreessitan keessan galtanii iimoodhaan naa barreessitan. Karaa WhatsApp kallattiidhaan dhugaa waaqa Saawud Arabiyaa fa'irraa jechuudha. Naa bilbiltanii baay'ee tokko eebbifama. Baay'ee tokko eebbifama jechuudha. Yoonas viidiyoo sana yeroo hojjedhu daqiiqaa 5 wayinaaf sagantaan deema jedhee bookeetu ijatti na utaale. Sagantaan deema jedhee daqiiqaa 10 yookiin 5 naafee bakka yoona bichaan nan taa'u amma saatii kana boqonnaadhas. Gara dhumaatti waan hin deemuuf ani hojii dhaabee namatti kennee waan hin jiruuf jechuun ijoollee waan hojjetaa jiraniif suuqii yeroo mana taa'u baay'ee natti dhadhagahama. Bana garaachillaa namni hojii na gargaaru mana jira namni hojjetu amma akkuma isinitti hime bicha natti dhagahama. Haa ta'u malee gaafii mucaan sun na gaafatte immoo maal jedheetan itti dhiisee jechuudha. Dhugaa isinitti himuudhaaf jechuudha. Namni bakka haadha isinii bu'u eessayyuu hin jiru. Kun akkatti irraanfattanis waan gootanii irraanfattanis hin qabdanii garuu madaa akkasii dhiisaa dhuguma. Bakka yoona eenyu keessan galee yaadantaan keessan galee dhugaan isiniin jedha jechuudha. Amma ka deemichaan ala waan hojjettanii saatii dhumaa jechuun ji'a dhumaarra wanti isin hojjettan hin jiru. Intaawani garuu gin bakka isiniin irraanfachiisu waan baay'eetu jira. Biyya lafarra waan baay'eetu jira. Waan targaa waltan baay'eetu jira. Bakka isarraa ka'een yaada bakka waan otoo itti hin beekamin viidiyoo sana hojjechuudha ka'ee jechuudha. Kanaaf warreen isin taasisan dhiphise baay'een keessan immoo ijoollee biyya hambaa jiranitti madaa kaaftee yaadachiistee boochisaa jirta naan jedhanii baay'een keessan immoo lafa kaatanii tootoo qabaataniyyuu kan boochanillee kan gadditanillee hin jirtu. Garuu ani isa barbaadee miti ana waan godhu waa hin gadda namaa garuu warraan itti kaaseef baay'een edda siinatti dhagahame jechuun maaliif ani kana godhe jedhee jechuudha. Anis kaleessaachuman ture wanti ta'e wanti daqiiqaa wayyoo sin jalaa hir'ate waa'ee isaa yaadattu jechuudha. Waan waliin qabanne tokko yoo yaadattan isa kana sababa kanaatiif jettanii wal qabsiiftu jechuudha. Kanaaf ani amma yeroo achi taa'u yeroon hojii dadhabee yeroon wanti ta'e biyyi natti dhagahame bakka maatii dhabuu miti kan biyya na baasee rakkina kanarraan nagaheen jedha. Sobaan bara baay'een namaa maatii qabaatee kan achi deemee hojjetaa jiru kan haadhaaf yookiin abbaadhaaf jedhees biyya namaa deemee jira. Garuu waliin qabatu garuu nutti fakkaata. An dhugaa dubbachuu fi dhugaa dubbachuu gadda somaa waan hin dubbadhe maal akkan dubbadhe waliin beeku ani. Garuu dhugaan isiniin jedha madaan yeroo sargii dabarsee bakka uumame hin hir'atu. Dhugaa waaqa sistariin sun sargii naa goote wanti tokko waanuma na yaadachiisu ko achi keessa hin jiru. Wallaan namni firri namni das nama jedha gin bakka yoo na dhatte jilba namatti na jilbeeffattee dhungachuu dattu si yaadachiisa. Yoo na jaarsi dhufee marga namaa numa bakka sistariin ishee bakka dhakooti abbaan manaashii maalana taama gin inna bakka yoo na utoo bakko jiraate tannaa namni si jedhee dhaqee sodaa yookiin waan ta'e jilbe bakka bishii sitti jedha zim jettee sababeessitee mee bara kunumaa hin qabu bakka kunumaa hammeenya hin qabu kunumaa waan nama boochisuu hin qabu garuu duuti akkasitti nama miidhuun baay'ee nulfaata. Nulfaata irraanfachuu hin dandeessanii yeroo millaash hidhattan yeroo maal jettan yeroo kana garuu dhufee ishee kami waa baay'een arge namarratti nama maatii hin qabne nama bulaa wayii jechuun nama garaa hin qabne wanti isaa waan adda bahu halaba bakka waan godhachuu hin dandeenye atachi ciiftee kan himimmaan baay'een arge ijoollee jechuudha. Amma fakkeenya mucaa riyaa koo tokko akkana ji'a shawwayii dura deesse jechuudha.
haati baay'ee dulloomte bakka amma nama du'ee jedhe lubbuun jirti garuu achi deessee bargit akkasumatti na bira dhuftee haateessu jetteetiyyuu garuu ishiidhaa da'u mucaan kufee mucaan maanna abbaan kufee walirra dhufe du'aa fi ishiin asii da'uun kaza maaltu ta'ee bakka achi waan iddoo jiranii waan gaggeessaa jiranii asii haati kun hin dhufne ishii bira jechuudha. Dhugaa waaqa isiin imimmaan ishiin boochuu waan ishii hir'ate waan qopheeffate akkaataa namni itti kennuu fi dadhabuutti bakka yoo na jira mitire dubartiin tokko deessee amma guyyaa shanii illee haa ta'u nama mistirinyaa bakka nama garaa yookiin haadha yookiin waan kana bira qabaachuu qabda jechuudha. Isa naa dhabdu qallaalis hin boochisu. Namoota baay'een arge nama akkasii jechuudha. Na umtummoo siin bu'u bakka sanaa jechuudha namni bakka sanaa yoo haadha ta'ee fi yoo nama bakka waan ta'e qabaatte malee namni bakka siin bu'u. Umaa dhugaan isiniin jedha jechuudha namni bakka siin bu'u. Innaa kana laaleen dubbadhe malee wanti biraa wanti na hir'ate hin jiru nan hir'atuusi. Mucayyoon tokko namoota amma sana yaada poozitiivii fi gaarii barreessan keessaa tokko yaa ammeenya fi miti ishiin stariitti fakkaateeti. Abbaan manaa kee maaf si bukkeen dhaabanne maaf sin gargaarre maaf viidiyoo si faana hojjannee jette kuni waan kana faana wal qabatu hin qabu. Abbaan manaati bakka haadhaan bu'u bakka abbaa manaa bu'a. Bakka ana mana keessatti dhugaa Kiristoos wanti na hir'atu waan tokko muluun qophaa'ee jira amma fakkeenyaaf muluun isaa jechuudha akka nama haadha qabu qaata daasiftee bukeessitee waan boru si barbaachisu gootu qaata dhumate qaata naa guute jechuudha garuu isaa miti sarratanyaa isheen duraa xiqqoo waan taateef isa baasnee haaraa nama guddoo hojjechuu dandeessu maal jechuu dandeessu ofiisaaf kanfala ani maaliin kanfala amma yeroo kanatti mana hin jiru gan si guute gen ani waa'ee kanan waan namni tokko waa tokko badaasaa dubbatuuf adda baasuu qabdu bartani. Abbaan manaa akkamitti bakka haadhaa sii bu'ame maatti beeka waa'ee dubartii deessee innaa ciiftu barbaachisu maal akka ta'e ammam keenya dhiirri Itoophiyaa kan beeku yoonat jechuudha. Amma yoo nannaan viidiyoo wajjin hin hojjanne minaa akka xiqqoo erigii hin gargaaruu laa jechuun dhugaa waaqan isiniin jedha. Otoo bakka dadhabdanitti mee nama isinii baasa. Otoon sirmaa nama akkasa itti dhiisaa fi yookiin gargaaraa qabaachuu baadhee normaal akka dhiira Itoophiyaa isaa shamisii tokkittiif sirrii tokkitti uffatee deemuuti ani yoona guddii ta'een haarii koof gadda koof hir'ina kootiif hin danda'u jechuudha. Waan hundumaa nan guuttadhas nan qabas wanti na hir'ate tokko illee jiru dhugaa waaqa kana jedhee maaliif yoo jettanii nan bitaa jedhee bituudhaan wanti isa rakkisee yookiin immoo ofii rakkadhee ganaan isa harka eegaa jedhullee hin jiru. Manaan fuudhee fayyadama argitaa jirtu kiraa manaan baasu tokko maabiraatii nama faana waliin lolu bishaan mana koo keessa jira midhaan ilaalaa biteen beeku jechuudha. Maaliif qonnee fayyadamna waan ta'eef. Ansirumaayyuu nama na barbaachisu hiriyoota koo yeroo na bira dhufan dhugaa waaqayyoo jechuudha. Fuudhee itti kenna malee waan inni ofii kooti ganaayyuu haalaa bituu miti jechuudha. Fuudhan dhufnaan haa xiqqaatu haa baay'atu ammata hiriyaa nama garaa yoo qabatte qicceen itti kenna. Yoonat ani gin waan inni hojjedhu waan akkasii immoo ala baasee yookiin viidiyoodhaan isinitti agarsiisaa miti kan hin godhu. Miskiina baay'een na beeka dhugaa. Annaa suuqis baay'ee dubbachaan ture nuti wakkatiin kan jechaa turtan. Awwaakkachuu miti dhugaa jiruun dubbachaa jira waan ta'eef jechuudha. Isan birrii hixadhurra kaadhee galeen yoo birriin bakka amma kana garaa eenyuun jedhu jedhe. Dhugaa mana qiceef hin kennaa yoo tolfamaa jiraate fuudheen baay'ee itti kennaa jechuudha. Hin bitu kaan hin bitu jechuudha. Nan hir'atee hin jiru. Isan na hir'ataa sanan na hir'ataallee jedhee wanti duubatti deebi'ee yookiin immoo kana naa kennitee bakka buufadha jedhee yaaduun jiru haati koo jechuudha. Inni hir'atu na bira jiraachuu ishii qofaadha gaafi natti ta'ee kan viidiyoo sana hojjedhe malee waan biraa miti jechuudha. Ati naa laaltu baay'eedhuma ijoollee biyya hambaatii galan biyya arabaatii galan akka nama miidiyaa irra jiru beektaa ijoollee baay'ee nama fayyadamaatti jiraachaa jiru beektu. Dhugaadhumaan tartiiban ittiin deemaa jiruun kan deemaa jiru jira of akka abbaduuf yookiin immoo of jajuuf miti ani jechuudha. Yoonat
sirriitti iyyuu na bukkee dhaabatanii jechuudha. Anatu iyyuu haara, anatu balleessuu deema, anatu iyyuu waan arge yaadatee bo'aa jechuudha. Guutuuf deema otoo naan hin jedhin jechuudha. Akka dhiira Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf tarii itti fakkaatee ta'uu danda'a. Viidiyoo immoo fedhan qabu. Tokkoffaa hojii hoolamas ni jedheera. Ganamaa qabee amma galgalaatti hojii hoolama waan ta'eef nafana yeroo ginginee kana viidiyoo jechuun naaman saatiin qabu. Anis immoo dirqamsiifne. Baqa. Warra bammana wajjin viidiyoo hojjate ammam gargaartanii tolsiksitan hin jiru baay'ee keenya argineerra jechuudha. Kanaaf anis hin dirqamsiifne viidiyoon afaan hojjechuun isaa immoo ana bukkee dhaabachuu miti jechuu miti jechuudha. Waan tokkoyyuu jechuudha. Okay? Waan tokkoyyuu namni amma yeroo waayifaayi fayyadamullee ji'an kan fallaa baasii kiisii baasaati kun kan ja'a waayifaayi irratti cufee kan waggaa 2-3 guunne nuti. Kiristoosin wanti filatu wanti qurxu hin jiru suuqiin saaqee sana malee jechuudha. Suuqii keessa amma dubartiin hojjette amma akka argattu hin beektu. Wanta qubii kan fala gan waan mana keessa akka mooxiqqate amma akka inni baasu akkana eessitti nimu. Kanaaf waa'ee sanaa dubbachuun koo yookiin immoo yaada sana kaasuun koo irigii waan ta'e fiddee naa guutti irigii waan ta'e sana naa cufti runtaan na bira hin jirtu. Dhoksaa gaafa sanaa kan naa dhoksu fakkeenyaaf namni wanti misxirri jedhamu tokko jira waan ta'eef nama bira hin jirtu haatimee baay'ee barbaachiftuudha. Iddoo misxiraatti, iddoo dhoksaatti, iddoo rakkinaatti, iddoo otoo ati himatin akka kunoo waaqayyoon amma yeroo waaqayyoon kadhannu bara baay'ee isa himanneessa kadhannurra ofii isaa beekee kan nu guututu caala. Akka sanaati jechuudha waaqayyoon gaditti haadha jechuun. Jechuun otoo ati hin beekin beektii kalee argite rakkina sana waan ta'eef maal akka ta'e jechuudha. Ani immoo waggoota amma kanaa nama sargee sadee sargee maal jedhee sargee namni amma torbee lama baay'ee namoonni baay'ee madaa ta'an nan beeka jechuudha. Yaana kanan eeggataan jedha dhugaa waaqa. Namni meen jiraa bar nama garaa tokko qabatte dubara shamarree garaa tokko qabatte waan sana numa sii shafanti wanti naannoo yeroo sana ati immoo hin dandeessu yeroo isaatti san godha. Kanaaf namni sis nan barbaachisu nama sii haadha sii maatii sii ati nama foonitiin bara akka warra kaanii dadhabde. Lammaffaa immoo sitti dhagahama baqa namni naa inni kaan dhufee bira hoolaa inni kaan achi fudhatama inni kaan immoo dhufamee achumatti ilaalama yookiin immoo erga dursa yookiin booda isa yeroo yaadattuudha malee hir'ina biraatiif miti jechuudha. Kan viidiyoo sana hojjedhe yookiin immoo waan biraa hir'ina qabaadheen jedheeni miti jechuudha. Malee waa'een haadha keetii immoo waa'ee mana kee waa'een jireenya keetii hundumtuu fuulii yoo ta'e waa'ee madaa haadha keetii dhoksa jechuu miti. Amma feete sirraa bitan dalaltee baqa yoo jiraatte waa'ee sana jalaa cufa jechuu miti. Kana bara adda baafadhaa jechuudha. Kanaaf akkasii garuu warri yaada gaarii baay'ee naa laattan eebbifamaa har'alleen borulleeni galatooma akkana bukkee jirtan beekaa jira. Kadhataan immoo baqa kadhata nama barbaachisa nama kadhatumaan nafaana ta'a waan biraa miti. Anamma nagaa kiyya dhugaa waaqayyoo jechuudha. Gammadeera garuu baqa yoo na bichaatti zinatti jedha. Wanta tattaafatturra wanta qopheessurra wanta sirratirra wanta jirurraa kaateef namni tizzisitti jedha jechuudha. Malee ani waan mana keessa na irratee ishiin naa guutayyuu silaa jedhee yookiin immoo abbaan manaatu naaf hin taane isheetu bakka naa bu'aa. Dhugaa waaqaa amma obboloonni koo amma sabni koo isaaniin hankalee ta'eef na jajjabeessanii 2-3 dabalee hamma dhiirri Itoophiyaa haadha manaa godhee fi bira darbu 2-3 irra darbee naa godhaa jira jechuudha. Yeroo hundamaa garuu seelii sanaan yaada sanaan duratti hin qabamee jira har'aa miti. Banagaraajilla viidiyoon amma hojjedhe malee an torban yoon ture waa'ee sanaa yaada dhidhiituun hin buune. Waan taatettis narkaa waan taate badee yoo ta'e baqa wal qabsiiseen sababa sana aara jechuudha. Kana duras viidiyoo akkanaa guyyaa tokko malee hojjedhee hin beeku. Guyyaa tokko lama yeroon dura
dhufu maaf hin hojjanne maatii faana deemtee maatiin hin feetu moo hin jaalattu moo ምናምን naan jennaaniini iyyoo gaafii akkasiin irraa dhiisaa jedhee diddanii waan na gaafattaniif anis viidiyoo qophaa hojjechaa waanan tureefi okey jedhee isin ibsee yaada jiru maatiin hin jiranii rakkina akkanaati akkana kana utuu haasoftanii immoo akka garaatti banagaraachin laa hundumti haadhaaf abbaa dhabee akka goosana hirqee boo'a jechuu miti kanuma ittiin fakkaanne sin jira gin obsuu garaa obsuu qabaachuu danda'a jechuudha malee kan saadhaa miti jechuu koo miti hin obsa namni tokko ani gin yeroon dubbadhutti inni natteedha ammallee yoon tarii abbaa feefaan orma sabbaa ta'eefaan ittiin wayii jedhe sababa isaan kan na kabajuu didde haadha nyaattu silammaatii dhabee namna jedhee fa'iin dhugaa waaqa amma fira keenya yeroon galee sana warra hafanii jechuudha amma dhufanii nu laaluu warra hafanii duhaadhii sila duraan hin jirunnaa sana hin dhufti amma sila nan dhabee fi miti kan dhufanii nan laalle kan dhufanii mucayyoo jara sanaan jenne jedhee fa'i maal lagate kana hundaafuu baay'ee ulfaata keessa seentanii lammaffaa immoo amman hojjedhe jechuudha. Baay'ee kan natti dhagahame yeroo sargii sana kan natti dhagahames waan natti hir'atee miti qallaa dhugaa waaqa ilaala. Annaan isiniin jedhu kabajaan waaqayyo na eebbifamuu jaarsa ergamee maaltu ta'eeti miti sana keessan waan baay'eetu ittiin natti dhagaaru viidiyoo hojjedheen beeku. Akkana ta'ee gaafa jaarsaa kanatti yaadadhe maatii koo jedhee sin beeku gaaf sargii kanatu ta'e kanaafin kana yaadadhe jedhee hin beeku gaaf millaashii kanaan sila kanaa hir'ina maatii koo kanan natti hir'ate jedhee viidiyoo hojjedhee hin beeku jechuudha kanaaf waliin qabatu wanti nama biraatii fi wanti haadha qobaadha jechuudha gargarii jechuudha. Wanti namni biraa sii guutuu fi haati sii guutu iddoon ishiin ooltuu fi iddoon ishiin sii ooltuu fi haati ishiidhaa ooltu garagarii jechuudha. Namni keenya baay'ee itoo sitti agarsiise kaameraan naa waraabu asirratti kolfitu dhuga maayyee wini abbulee kun innaa akkasii hundumaafuyyuu yaada gaafii yoo qabattan immoo naa barreessaa. Na kolfisiisuu ka'an nama la. Hundaafuu akkasii yaada gaafii yoo qabaattan komantii jalatti barreessaa. Isiniin jechuu barbaade gaafii yoo qabaattan yaadasii chaanala koof immoo haaraa warri taatan seenasii subscribe godhaati. Ijoollee biraatiifis share godha. Warri yaada keessa galtan immoo dhaabaa isiniin jechuu barbaade baay'ee.